Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan fayyaa keessan nagahumaa isiniin jedha. Egaa viidiyoo tana keessatti haala kamiin hiriyoota feesbuukaa keenya nuhi malee namoonni biroo akka nu duraa hin laalle karaa dhorsatuu dandeenyuun ilaallaa jechuudha. Akkuma beekamu hiriyoota feesbuukaa keenya namoonni tokko tokko gara feesbuukaa keenya dhufuudhaan hiriyoonni keenya eenyu akka tahan nu duraa ilaaluu jechuudha osoo nuti hin barbaadiin. Kanaafuu viidiyoo tana keessatti haala kamiin hiriyoota keenya kana nuti malee namni biraa akka hin laalle karaa gochuu dandeenyuun ilaallaa jechuudha. Kana gochuudhaaf jalqaba irratti googilii yookaan intarneetii yookaan kiroomii ka barbaadanii ni seentu jechuudha. Amma ani intarneetiin seenee isin agarsiisa, isin ka barbaadanii seentu jechuudha. Fakkeenyaaf intarneetii yoo bananne bakka seerchii godhamu kanatti jechuudha Facebook jennee barreessina. Ergaa Facebook jennee barreessine booda seerchii nu goona. San booda haala kanaan nuuf fida jechuudha. Asirratti welcome to Facebook kan jedhu ni jira. Isa ni tuqna. San booda akkuma beekamu asirratti waa lama nu gaafata jechuudha. Ka jalqabaa irratti iimeela nu gaafata, kan lammaffaa irratti paaswoordii nu gaafata jechuudha. Bakka iimeel jedhu kanatti iimeela feesbuukaa keenya ni barreessina. Bakka paaswoordii jedhu kanatti paaswoordii feesbuukaa keenya ni barreessina jechuudha. Ergaa barreessine booda asirratti loogiin kan jedhu ni jira. Isa loogiin jedhu kana ni tuqnaa jechuudha. Egaa loogiinii goone booda san booda haala kanaan nu fidaa jechuudha. Asirratti sararri xixiqqoon sadi ni jirti jechuudha. Kan piroofaayilii seetingii wanta adda addaa keenya keessatti argannu ni jirti. Sarara xixiqqoo sadi tana ni tuqtu. San booda jalqaba irratti akkuma beekamu maqaa keenya nu fidaa jechuudha. Maqaa keenya kana ni tuqnaa. San booda haala kanaan nu fidaa jechuudha. Piroofaayilii keenya nu fida jechuudha. Wanta nuti gadhiifne fa'a bakka piroofaayil footootti jijjiirannu hunda nu fida. Kanaan ni beektu jechuudha. Asirratti friends kan jedhu ni jira jechuudha. Friends kan jedhu kana ni tuqtu. Ergaa friends yoggaa tuqtan hiriyoota keessan hunda isinii fida jechuudha. Asirratti friends jedhee fuulduratti yoo agartan amma mallattoon qulfiidhaa ni jirti jechuudha. Amma isin friends kan jedhu kana fuulduratti dhufuudhaan isin biratti mallattoo qulfii agarsiisuu dhabuun ni mala wanta isin irratti hin hidhatanii fi ani garuu akka hiriyoota feesbuukaa kiyya namni akka na duraa hin laalle gamtaan godhee jiruuf mallattoo qulfiin agarsiisa. Isin asitti wanta biraa isin agarsiisa ni tuqdu jechuu wanta as jiru isaan. San booda more kan jedhu kana ammallee ni tuqtu. Egaa haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Filannoo sadii isiniif kaha. Ka jalqabaa kuni public kan jedhu kuni yooma isarratti tuqtan namoonni hundinuu namoonni addunyaarra jiran kan feesbuuka fayyadaman hiriyoota feesbuukaa keessan isin duraa ilaaluu ni danda'u jechuudha. Namoonni hiriyaa tahanis hiriyaa hin tahinis hiriyoota feesbuukaa keessan yoo dhufanii ilaalan ni argatu jechuudha. Ka lammaffaa friends kan jedhu kuni hiriyoota feesbuukaa keessan qofatu hiriyaa feesbuukaa keessan laaluu danda'a jechuudha yoo isarratti gootanii. Ka sadaffaa kana irratti only me kan jedhu kana irratti yoo gootan isin malee namni biraa hiriyoota feesbuukaa keessan isin dura laaluu hin danda'u jechuudha. Isa kana jechuudha kan isin itti fayyadamtanii only me kan jedhu kana ni tuqtu. Ergaa tuqtanii booda fuulduratti mallattoo raayitii isin agarsiisa jechuudha. San booda ergaa mallattoo raayitii isin agarsiise tahee jira jechuudha. Hiriyoota feesbuukaa keessan isin malee namni biraa namni tokkollee arguu hin danda'u jechuudha. Egaa haala kanaan itti fayyadamtu jedhee yaada. Baay'ee salphaadha. Waan na hordoftaniif galatooma. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.